Nagaan isiniif haa ta'u, maatii Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kootii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, madda nagaa keenyaa kan ta'e Gooftaa Yesuus Kiristoos bara baraan kan galateeffame haa ta'u, galanni ulfinni boqubaan kan isaati. Haala eenyumtuu hojjechuu hin dandeenyeen hojii keenya hojjetee jireenya bara baraatti kan nu waame Gooftaa Yesuus bara amma baraatti haa eebbifamu. Barnoota keenyatti fufnaa. Ergaa Yohaannis duraa kutaa 16 qaqqabneerraa boqonnaa 3 keessa jirraa. Torbee darbe kutaa 16 ilaallee turre. Har'a gara kutaa 17tti dabarra jechaadha. Kutaa 16 irratti yaadoleen nuti kaasne jira. Keessattuu amantii guutuu ijoollee Waaqayyoo kan jedhu ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 hanga 24 hidhattanii yoo ilaaltan ergaa yookaan amantii guutuu ijoollee Waaqayyoo kaarakteriin isaa maal akka ta'e mul'isa jechaadha. Kutaa kana isinii dubbisee tanan torbee darbe kan barane daqiiqaa 2 keessatti samarii isinii godhee gara barnoota keenya har'aatti immoo waa'ee kadhataa ilaalla jechaadha. Kadhata gaafa yaadnu wantoonni nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu maalidha? Kadhata kami Waaqayyo kan dhaga'u isa kami kan hin dhageenye kan jedhu immoo macaafa qulqulluurra dhaabbannee in ilaalla jechaadha. Namoonni tokko tokko waan jilbeeffatan qofaaf waan dhaga'aman akkasitti namoonni yaadan jiru waan ta'eef macaafni qulqulluun garuu maal jedha? Maal jedha kan jedhu maaliif Waaqayyoon aarsaan filata waan ta'eef Abeelii fi gara aarsaa isaa in ilaalle jedha. Qaayaanii fi gara aarsaa isaa garuu in ilaalle jedha. Lachanuu garuu aarsaadha dhiyeessan. Kun hoolota tiksurraa aarsaa dhiyeesse, sun immoo midhaan qoturraa aarsaa dhiyeesse. Aarsaan dhiyaate sun rakkoo hin qabu ture. Jireenyi maalummaan eenyummaan aarsaa dhiyeesse sun garuu qulqulluun turre waan ta'eef Waaqayyo akkasuma kadhatas in filata. Kanaaf macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu waliin ilaallaa. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 kaasee hanga 21 kan jiru dubbiseen kadhadhee kan torbee darbee samarii godhee gara barnoota keenya irraa kutaa 17tti darbina. Akkas jedha ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 19. Nuyi kan dhugaa ta'uu keenya kanaan hubachuuf jirra. Fuula Waaqayyoo durattis garaa keenya calluma hin jechisiifna. Garaan keenya yeroo nutti faradutti immoo Waaqayyo garaa keenya irra caalee waan hundumaa akka hubatu hin beekna. Yaa michoota koo, garaan keenya yeroo nutti hin farannettis Waaqayyo duratti ija jabina qabnaa. Yaa michoota koo, garaan keenya, keessi keenya namni hin jedhu. Nutumti mataan keenya, keessi keenya wanta nutti hin faranne qabna yoo ta'ee Waaqayyo fuulduratti ija jabina qabna, simboo qabna, keessi keenya konfiidansiin guutamaadha. Ganama obboroo kana dabarsitee kan nu kennite araarri kee baay'ee, dhiifamni kee baay'ee, jaalalli kee baay'ee. Waaqa dinqii, uumaa uumama hundaa, mootii moototaa, gooftaa gooftotaa, fayyisaa dhugaa, fayyisaa jireenya bara baraa, daandii dhugaa, gooftaa Yesuus galata hooqubaa bara amma baraatti teessoo keetiif kennina. Galanni eenyuu siif kennee hin beekne ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin teessoo kee akka marsuuf si galateeffanna. Galanni siif haa ta'u, hooqubaan siif haa ta'u, jajamuun siif haa ta'u. Mootummaan kee kan bara baraati. Aangoon kee kan hin kufneedha. Jaalalli kee kan bara baraati. Maqaan kee ololaa jedhu. Galatoomi, jajami, olol jedhi, waaqeffami. Dhiiga kee keessa nu dhoksi. Yeroo keenya afaarratti mo'i. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoositiif jedhii kadhata keenya dhaga'i. Yeroo keenya afaarratti mo'i. Obboloota koo sagalee kana dhaga'an hundumaa bara isaanii, jireenya isaanii, kaayyoof karoora isaanii akka sagalee keetiitti ta'e hundumaa eebbisi. Dhiiga kee keessa isaan dhoksi. Ulfinni kan keeti. Abbaa yerichaa, abbaa waltajjichaa, abbaa sagalichaa, hafuura qulqulluu wajjiniin ta'e maqaa Yesuusitiin. Ameen. Torbee darbee kutaa 16 irratti kan nuti ilaalle keessattuu amantii guutuu ijoollee Waaqayyoo kan jedhu amantii guutuu ijoollee Waaqayyoo kan jedhu jalatti keessattuu
jireenya keenya gaafa Waaqayyoof dabarsinee kenninu maaltu nurraa mul'ata kan jedhu. Jireenya koo Waaqayyoof nan kennaa ta'uu hin taane namni tokko amanaan tokko jireenya isaa Waaqayyoof dabarsee gaafa kennu akkanumatti waa irraa argitu. Inni dubbatee ta'uu hin taane jireenya isaa irraa waa mul'ata. Waa akkanumatti argitu. Maal inni wanti jireenya amanaa sanaa irraa argitan? Tokkoffaa Kiristoos fakkaannee jiraanna. Amanaan tokko jireenya isaa gaafa Waaqayyoof dabarsee kennu inni jalqabaa Kiristoos fakkaatee jiraata. Lammaffaa Qorontos 5:9 egaa nama dhagna keenya keessa jiraannus isarraa fagaannus Gooftaa biratti fudhatamuu akka taanuuf hin dhimminaa jedha. Gooftaa biratti eenyu biratti? Gooftaa biratti. Roomeen 8:29 dhaxxanii gaafa laaltan warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'atee jedha. Fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadan isaan qabe. Kiristoos akka fakkaataniif jecha. Gabaabumatti. Kiristoos fakkaachuun dubbii miti, akshiniidha. Kanaaf jireenya keenya gaafa Waaqayyoof dabarsinee kenninu Kiristoos fakkaannee jiraanna jechaadha. Yesuus fakkaanna dubbii keenyaan, uffannaa keenyaan, ilaalcha keenyaan, yaada keenyaan, gocha keenyaan Kiristoos fakkaanna. Kiristoos fakkaachuun lallabuu qofa miti. Isa lallabnu sana jiraachuu eegalla. Lammaffaa waan Gooftatti tolu goona. Amanaan tokko gaafa jireenya isaa Waaqayyoof dabarsee kennu obboloota koo wanta Gooftatti tolu godha. Waan foon isaatti tolu miti. Bara kana namoonni barsiisallee bara kana waan foon isaaniitiin mijatu barbaadu. Kun hafuura amaarra barsiisa bara dhumaa irratti mul'atudha. Lammaffaa Xiimotewos 3:3 Phaawulos akka dubbate. Amanaan jireenya isaa Waaqayyoof dabarsee gaafa kennu waan isatti tolu godhu, waan Gooftatti tolu godha. Waan Gooftaan jaalatu, waan Gooftaan itti gammadu godha. Efesoon 5:10 Phaawulos yeroo dubbatu qulqulloota Efesoonin akkas jedha. Waan Gooftatti tolu qoraa bira gaa'edha. Dhumni keessan akka bareedu barbaaddan wanta Gooftatti tolu qoraatii bira ga'a bakka. Erga bira geessanii isaaf jiraadha, isa raawwadha. Isa biyya lafaattis boqonnaa dhugaa kan isinii kennu samiittis Kiristoos biratti maqaan keessan galmaa'e sun akkasumatti akka hafuuf isa faana akka jiraattan kan isiniif godhu sanaadha. Inni sadaffaan torbee darbe kutaa 16 irratti kan ilaalle jireenya keenya gaafa Waaqayyoof dabarsinee kennu sadaffaa irratti Waaqayyoon jaalanna isas gammachiifna. Tan jaaladha jecha jedhu otoo hin taane jaalalli dhugaa aakshinii of keessaa qaba. Waaqayyoon jaalanna isas gammachiifna. Ibroota boqonnaa 13:21 maal jedhee dubbata? Innumti jedha. Wanta isa gammachiisu karaa Yesuus Kiristoos nu keessatti hojjechuudhaan. Wanta isa gammachiisu karaa Yesuus Kiristoos nu keessatti hojjechuudhaan jaalala isaa akka gootaniif akka dubbattaniif miti gocha jaalala isaa akka gootaniif waan gaarii hundumaan isinaa qopheessu. Kiristoosiif baruma baraan ulfinni haa ta'u. Ameen. Kanaafuu wantoonni ijoon torbee darbe ilaallee jireenya keenya gaafa Waaqayyoof dabarsinee kenninu Kiristoos fakkaannee jiraannaa, waan Gooftatti tolu goonaa, Waaqayyoon jaalannaa, isas gammachiifna jechuudha. Foon keenya gammachiisuuf hin dhamaanu. Waan foon keenyatti tolu barbaacha asiif achi hin kaannu, hin boqanna. Xiqqoo barsiisa hordofnee baay'ee isaan kadhanna, sagalee isaa dubbisna, isa wajjin hidhata keenya cimsina. Inni kan biraa har'a kutaa 17 kan ilaallu akka seensatti kan nuti ilaallu kadhata gaafa yaadnu maaltu ta'uu qaba. Kadhata deebii argamsiisu kan jedhu gara fuulduraa immoo baranna waan ta'eef kutaa 3 keessa boqonnaa 3 keessa numatu irra xiqqoo ishee waan ta'eefu kadhata gaafa yaadnu garuu har'a wantoota ijoo ta'an akka introdaakshiniitti isinii kenna. Torbeettaanu kadhata deebii argamsiisu kan jedhu macaafa qulqulluu irra dhaabbannee baranna waan ta'eef. Har'a garuu kadhata gaafa yaadnu maaltu ta'uu qaba kan jedhu laalla. Kadhata gaafa yaadnu tokkoffaa galatoo fi waammannaa of keessaa qabaachuu qaba kadhanni. Kadhata gaafa yaadnu jalqaba irratti galatoo fi waammannaa of keessaa qabaachuu qaba. Hin galateeffannas hin waammannas.
Faarsaa boqonnaa 50 lakkoofsa 14-15 irratti maal jedhaa? Waaqayyoof galata aarsaa godhi dhiyeessi. Kakuu moofaa keessatti, kakuu haaraa keessatti Waaqayyoon aarsaa inni nurraa barbaadu aarsaa hoolaa, aarsaa re'ee, aarsaa korbeessaa, qallee dhiiga dhangalaasu miti. Waaqayyoof galata aarsaa godhi dhiyeessi. Wareega kees abbaa isa hunduma gararraaf baasi. Guyyaa rakkinaatti na waammadhu. Ani isa keessaa butee sin baasa. Guyyaa rakkinaatti na waammadhu. Ani isa keessaa butee sin baasa. Rakkina kam? Rakkina kamu? Rakkinni Waaqayyoon hin dandeenye hin jiru obboloota ko. Amma nuti qalbii jijjiirannee cubbuu keessa jiraanne karaatti gallee kadhannetti. Guyyaa rakkinaatti na waammadhu. Ani isa keessaa butee sin baasa. Ati immoo ulfina anaaf hin laattaa hin jedhaa jedha. Kanaaf kadhata gaafa yaannu tokkoffaa galatoo qabaachuu qaba. Galatoo afaanin miti keessa keenyaa galateeffachuu. Mijaa'us mijaa'uu baattus haala kam keessattuu Waaqayyoon galateeffachuu. Kanaaf immoo fakkeenya gaarii nu kaanii kan darban abboonni keenya hojii ergamootaa boqonnaa 16 Phaawulos fa'aa ilaaluu dandeenya. Hin balleessine hafuura hamaadha nama dubartii sana keessaa baasanii irreebaman jedha. Uffanni isaanii irratti cicciteedha. Gindillaa guddaadhaan hidhamanii turan jedha. Dhiigni isaanii coccobaa ture jedha. Garuu gara walakkaa Waaqayyoon galateeffatu turan jedha. Waaqayyoon galateeffatu kan jedhu kun worship jireenyum isaanii kennan ati sirriidha jechuudha baay'ee. Haala kam keessa ona dabarsite ati sirriidha. Kanaaf kadhata gaafa yaannu tokkoffaa galatoo fi lammaffaa waammannaa of keessaa qabaachuu qaba jechaadha. Inni lammaffaan kadhata gaafa yaannu jireenya qajeelinaan kadhata kadhatamu ta'uu qaba. Jireenya qajeelinaan. Kadhanni kadhatamu obboloota koo jireenya qajeelinaan ta'uu qaba. Mana xuraa'ee keessa teessanii nyaattanii, mana xuraa'ee keessa teessanii hojii biraan hojjettan, jalqaba baree akka kaatanii mana keessan qulqulleessitu. Baay'een keenya ijoollee baadiyyaa waan taaneef ni beekna kana. Haadholiin keenya barii gaafa ka'an ibidda ruuqaa banuu isaaniitiin dursa yookaan ibidda ruuqaa bananii kiboota tokko itti kaa'anii erga sirreessanii booda mana isaanii taru dursa. Mana haaru, mana sana qulqulleessu. Achiin booda buna dhaabu. Jireenya qajeelinaan kadhata kadhatamu ta'uu qaba jireenyi kadhata gaafa yaanu. Jireenya qajeelinaa. Fakkeenyi boqonnaan 15 lakkoofsi 29 maal jedha? Waaqayyo nama jal'aatti fagoodhaa jedha. Obboloota koo sagalee Waaqayyo ifa. Waaqayyo nama jal'aatti fagoodha. Nama jireenya jallinaatiin jiraatu. Nama laaqii cubbuu keessa jiraatu. Ilaa cubbuu hojjechuu fi cubbuu keessa jiraachuun garagara obboloota koo sirriitti dhaggeeffadha. Namni guyyaa adeemsa isaa keessatti hojii keessatti hin dogoggora. Dogoggoruunii fi keessa jiraachuun garagara. Waaqayyo nama jal'aatti fagoodha. Kadhata nama qajeelaa garuu hin dhaga'aadha. Kuni piriinsiipiliidha bakka. Kadhata koo dhaga'ii miti qajeelinni na bira jiraa. Jireenya koo keessa qajeelinni jiraa. Deddeebii koo keessa maatii koo jidduutti, namoota amanan jidduutti, namoota namanne jidduutti, hojii koo gaafa nan jedhu jireenya koo keessa qajeelinni jiraa. Eeyyee qajeelina nan qaba jettee egaa kadhata kee Waaqayyo dhaga'aa jira jechaadha. Maaliif hin deebisne yoo jette immoo yookaan yeroo isaatu hin geenye yookaan waan sanoo sii kenne si balleessa ta'a yookaan immoo sii kennuu hin barbaanne. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 16 yoo dubbistan yoos dhukkubatti akka fayyitanitti maalitti dhukkubatti akka fayyifamtanitti cubbuu keessan walitti maddaa waliifis kadhadhaa. Dursa cubbuu keessa walitti maddaa achiin booda walii kadhadhaa. Kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu danda'a. Kadhannaan waan baay'ee hojjechuu danda'a hin jenne iddoo kanatti.
Sirriitti dhaggeeffadhaa. Irra ceene yeroo tokko tokko obboloota koo. Kadhannaan waan baay'ee hojjechuu danda'a miti kan jedhe. Kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu danda'a. Qajeelina keenyaan hin fayyine kuni beekamaadha. Hojii Kiristoos hojjete hin fayyine. Erga Kiristoos hojii hojjete amanne fayyine garuu qajeelummaan nurraa eegama. Ayyaana isaa nu fayyise sanaan, ayyaana isaa nuuf kenname sanaan qajeelummaan nurraa eegama. Kanaaf kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu danda'edha. Lakkoofsa 17 keessattuu maal jedhaa? Eeliyaas nama akka keenyaa ture. Kadhata isaa keessatti bokkaan akka hin roobneef yommuu kadhate waggaa 3 fi ji'a 6 bokkaa biyya sanatti hin roobne hin cufee jedha samii. Maaliif namichi nama qajeeladha? Nama qajeeladha. Nama waaqayyoof jiraate, nama cubbuurraa adda ba'edha. Nama fuulduratti mootota falmedha. Kuni cubbuudha, kuni waaqayyo ittiin kabaju jedhee bulchaa gandaa tokko falmee hin jedhu. Bulchaa naannoo Oromiyaa yookaan naannoo tokkootti falmee hin jedhu. Bulchaa biyya bulchu falme. Jireenyi isaa gaarii ture. Kanaaf kadhata gaafa yaadnu ni lammaffaan amanaan kan raawwachuu hin qabu jireenya qajeelinaan kadhata kadhatamu ta'uu qaba. Maaliif waaqayyoon kadhata nama qajeelaa hin dhagaa waan ta'eef. Inni sadaffaan kadhata gaafa yaadnu jireenya cubbuurraa fagaateen kan kadhatamu ta'uu qaba. Jireenya cubbuurraa fagaateen. Ammas irra deebi'een dubbadhaa jireenya cubbuurraa fagaateen. Kana jechaan jireenya gonkumaa qulqulluu ta'een jechaan jiru. Maal jechaadha kun? Adeemsa keessa namni dogoggora. Oolmaa keessa yaada keessaniin dubbii keessaniin dogoggortu. Jireenya cubbuurraa fagaateen kan jedhu kun achi keessa jiraachuu irraa jireenya fagaateen jireenya of eeggannooti. Maal jedha Isaayyaas boqonnaan 59 lakkoofsi 1-2. Macaafa Isaayyaas raajichaa. Kun harki Waaqayyoo gabaabbatee isin fayyisuu hin dadhabne jedha. Waaqayyo waan ta'eef. Waaqayyo fayyisuu dadhabuu dhiisatii uumama kana kan uume isaa uumama mul'atus hin mul'annes hunduma isaa samii keessa kan jirus lafa keessa kan jirus lafaa gara gadii kan jirus uumama hundumaa kan uume isa qofa miti. Uumama sana utubee kan dhaabe isa qofa miti. Uumama kanaaf guyyaa kaa'eera. Guyyaan itti uumamni kun badu jira. Isumatu balleessas. Harki Waaqayyoo gabaabbatee kun harki Waaqayyoo gabaabbatee isin fayyisuu hin dadhabne. Gurri isaas duudee iyya keessan dhaga'uu hin dadhabne. Yookaan dhaga'uu hin dhabne jedha. Hin dhagaa jechaadha Waaqayyo. Fayyisuus hin danda'a, dhaga'uus hin danda'a. Maaltu garuu akka Waaqayyoon fayyisne, akka Waaqayyoon hin dhageenye kan godhu maali yoo jettan lakkoofsa 2 irratti dubbata. Yakki keessan isinii fi Waaqayyo keessan gidduu goree gargar isinin ittise. Akka isiniif hin dhageenyettis sababii cubbuu keessaniitiif Waaqayyo fuula isaa isinirraa hin deebisee jedha. Waaqayyo fuula isaa isinirraa deebise. Sababii maaliitiif? Sababii cubbuu keessaniif. Innoo fayyisuu hin dadhabne. Dhaga'uuf gurri isaa hin duudne. Waaqni gurra uume gurri isaa hin duudu. Waaqni uumama hunduma uume uumama sana fayyisuu hin dadhabu. Inni Waaqa. Inni amma nutti himanii ole. Inni obboloota koo dacheen waraqaa ta'e galaanni qalama ta'e waa'ee Waaqayyoo barreessitanii introdaakshiniin ta'u seensan ta'u itti galan ta'u Waaqayyoon amma nutti himanii oli. Amma lallabamne, amma dhageenye, amma faarfatame, amma dubbatame, amma waa'ee isaa nutti himame oli. Gita guddummaa Waaqayyoo sana ibsuu kan danda'u isuma Waaqayyo mataa isaati malee nuti ibsinee bira ga'uu hin dandeenye. Guddummaa Waaqayyoo kan xumuru guddummaa inni ofii isaatiif sammuu isaatii keessa yaada isaa keessaa qabu isaadha. Isatu xumura. Nuti xumuruu hin dandeenye. Kanaaf kadhata gaafa yaadnu sadaffaan jireenya cubbuurraa fagaateen kan kadhatamu ta'uu qaba. Jilbeeffachuu keetiin dura hafuurri qulqulluun kan siif dhugaa ba'u laphee keessa dhokataa isa namni jedhu miti. Yeroo tokko namoonni inaaffaadhaanis maqaa isin hin qabne isinirra kaa'u.
Inni rakkoo hin qabu dhumarratti Kiristoos fuuldura gaafa dhaabbanna waan ta'eef gaaf sana hundumtuu teellatti ba'a. Achitti hin fakkeessitan kaa teessoo adii sana fuulduratti fakkeessuun hin jiru. Fakkeessuun hin jiru achitti. Gubbaa keessan ilaaleetti maqaa isinirra kaa'uu danda'u isa miti. Isa keessi keessan isinitti faradu. Hafuurri qulqulluun isin keessa jiru isinitti faradu. Cubburraa jireenya fagaatiin kadhatamuu qaba. Kanarraa arfaffaa fi inni dhumaa gaafa kadhata yaannu jireenya dhiifamaan kan kadhatamu ta'uu qaba. Jireenya dhiifamaa. Jireenya dhiifamaa. Afaan irraa miti. Laphee irraa. Namoota baay'ee hidhee takaalee kan jiru kan obboloota ko. Namoota baay'ee. Keessattuu kiristiyaana bara kanaa baay'ee. Dhiisaa miseensa waldaa miti. Tajaajilaa dabalate. Hin ajaa'ibsatu iddoo tokko tokkotti. Ajjeesuudhaaf. Kuffisuudhaaf. Dibata hidhuudhaaf. Lapheesaa isa dhoksaa sana keessatti waan marzii ta'e baateeti. Ani tajaajilaadheedha. Nama fuulduratti ani tajaajilaadha jechuu dandeessa. Waaqayyo fuulduratti ati tajaajilaa miti. Obboleessa koo obboleettii koo. Jireenya dhiifamaachaan bakka dhiisuu. Maatewos boqonnaa 6:15. Maarqos 11:25 maal jedhaa? Kadhachuuf yommuu dhaabbattan abbaan keessan inni waaqarraa yakka keessan akka isinii dhiisutti yeroo kadhachuu dhaabbattan yeroo waaqa isa hunduma uume, isa hunduma argu, isa hunduma beeku, isa hunduma irratti aangoo qabu, isa below our imagination ta'e kana fuuldura kadhachuudhaaf yeroo dhaabbattan yakka keessan akka isinii dhiisutti namni tokko waa isinitti yakkee yaada keessan miidheera yoo ta'e dhiisaaf. Maal godhaaf? Dhiisaaf. Isin yoo dhiisuudhaa baattan garuu abbaan keessan inni waaqarraas yakka keessan isiniif hin dhiisu. Afaan innan dhiiseedhaa dubbadhaa miti kun amma aakshiniidha. Laphee keessan dhoksaa sanatti dhiisaaf. Yeroo tokko tokko immoo dhiisnee namoonni isin hin dhiisne jiru waan ta'eef irraa naanna'u. Bara kana namoonni jalloonni akkanaa jiru. Dhiifama gaafachuu keessan mataasaa akka qoosatti kan ilaalan jiru. Lapheen isaanii hammeenyaan kan qaban. Isin garuu dhiisaaf. Erga dhiiftanii booda'u qoosadhaan jireenyi isaanii qabame yeroo ta'e irraa naanna'u. Bira deddeebi'anii isin miidhu waan ta'eef namoonni jalloonni akkanaa jiru bara kana waan ta'eef irraa naanna'u. Karaa gadi dhiisuu fi laphee keessan qulqulleessu. Kanaaf kadhata gaafa yaannu jireenya dhiifamaan kan kadhatamu ta'uu qaba. Jireenya dhiifamaa, dubbii dhiifamaa, jireenyuma keessan dhiifamaan guutaa. Dhiifama kan jedhu immoo dhiifamni daangaa hin qabu obboloota ko. Phexros akkas jedhee miti gooftaa Yesuusin. Obboleessi koo guyyaatti yoo na miidhe si'a meeqa dhiisuuf? Si'a 7 moo jedhee miti? Si'a 7 siin hin jiru, si'a 7 gisee 70 malee. Kana jechaan si'a 490 naannoo sanaa jechaadha guyyaatti. Namni hanga kanas hin miidhu hin jiru obboloota ko. Kanarra dhaabbannee kadhachuu qabna. Kanarra dhaabbannee hin kadhannoo ta'e ofitti taphataa jirra obboloota ko. Hin dhaga'u kaa Waaqayyo. Tiksiidha kan nama isinii dubbisaa ture. Yaada mataa kootii kalaqee miti kan isinitti haasaa ture. Kana keessa hin jirru yoo ta'e obboloota ko of dadhabsiisaa jira. Yeroo keenya gubaa jira. Kanaaf har'a waan afur ilaallee kadhata gaafa yaannu tokkoffaa galatoo fi waammannaa of keessaa qabaachuu qaba. Galateeffachuu qabna. Waammannaa immoo of keessaa qabaachuu qaba. Lammaffaa jireenya qajeelinaan kan kadhatamu ta'uu qaba. Qajeelina wanta sirrii ta'e, wanta sagalee Waaqa irratti hundaa'e. Sadaffaa jireenya cubbuurraa fagaateen kan kadhatamu ta'uu qaba. Laaqi cubbuu keessa jiraataa obboloota ko. Hunda goggorochaa keessa jiraachuu. Isa keessa jiraataa hin ta'u. Akkasitti hin ta'u obboloota ko. Waaqayyoodha inni qulqulluudha obboloota ko. Waaqayyo qulqulluudha yeroo isin hin jedhu mataan isaa madda qulqullinaati.
Ilma mataa keenya kan qulqulleessuudha. Kanaaf cubburraa jireenya fagaatee arfaffaa jireenya dhiifamaan kan kadhatamu ta'u. Alaas irratti kan hin jedhe arraba dhiifamaa hin jenne jireenya. Maaliif arrabaan bareera? Pheenxeen bara kanaa poolitikaa bareera obboloota. Dhiifama gooftaan dhiifameedha waan ta'eef arraba hin jenne. Arrabni kee akkuma jedhe jireenyi keessi dhiifama jechuu qaba. Yookaan nama jireenya dhiifamaa hin qabne jechaan obboloota koo maal akka ta'e beektu nama ofiisaatiin marzii of baasee of ajjeese jecha. Suma hidha deebisee dhiifama gochuu dhiisuun obboleessa kee obboleettii kee qulqulloota wajjin jiraattu maatii wajjin jiraattu namoota amanan hin amanne wajjin jiraattu namoota naannoo kee jiran laphee kee dhoksaatti qiimii keetti qabatte jechaan ofii keetiin marzii of baaste akka nama of ajjeese jechaan. Eebba keetidha nagaa keetidha aara galfii keetidha jireenya dhiifama godhe. Waaqayyoon bara keessanaa eebbisu torbanis itti fufnaa har'a seensa kan ilaalle gaafa kadhatayaan wantoota kan arfan galatoof waammannaa of keessaa qabaachuu qaba. Jireenya qajeelinaan kadhatamu ta'uu qaba. Jireenya cubburraa fagaatiin kan kadhatamu ta'uu qaba. Jireenya dhiifamaatiin ta'uu qaba. Kadhachuu keenyan dursa seensisaa kana jennee har'a kanuma kan ilaalle torban immoo kutaa 18 kadhata deebii argamsiisu akkamitti kadhachuu qabna kan jedhu immoo ilaalle jechuudha. Kadhata deebii argamsiisu. Kan akka seensatti ergaa mootota isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 42 hanga 45 ilaalaa cal jedhaatuma kadhata yookaan kadhachuu jechuun mataan isaa maalidha kan jedhu immoo torbee dhufu ilaallaa. Achiin booda immoo kadhatni keenya kadhata deebii argamsiisu yookaan akka macaafa qulqulluutti namoonni waaqayyoon maaliif kadhatu kan jedhu wantoota kana immoo itti fufnee ilaalla. Xiqqoo kadhata kan jedhu kan turre waan ta'eef sirriitti of qopheessaa. Gaaffii yoo qabaattan weelkaam dhuunfaan na gaafachuu dandeessu, riikaardiin na gaafachuu dandeessu. Kan hin danda'u nan deebisaa, kan hin dandeenye immoo abboota sagalee waaqayyootiin na dursan gaafadhee isinii deebisuu hin danda'a. Ayyaanni fi araarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Meen kadhanna daqiiqaa muraasaa isinii kadhadhee tanan ba'a. Yaa waaqayyo abbaa ijaa yeroo kanaa ijaa obboloota kootii ijaa namoota sagalee kana dhaga'anii galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoositiin jireenya isaanii keessatti kadhanni isaanii akka si bira hin geenyeef wanti jireenya isaanii qabe wanti itti humna dhaban yoo jiraate harka keessa hunduma danda'u sanaan obboloota koo dhiiraa obboloota koo dubaraa iddoo jiranitti gola jiranitti haala jiran keessatti harki keessaa naa gargaaru irreen keessaa naa gargaaru. Yaa waaqayyo ati hunduma argita. Yaa waaqayyo si fuulduratti wanti dhokate hin jiru. Jireenya karaa keerraa bahin kadhannaa ta'e waaqayyo tokkoffaa ofii keenyas firdii lammaffaa yeroo keenyas gubaa jirra waan ta'eef laphee qulqulluu jireenya dhugaarra dhaabbate akka nama immoo biyya lafaa kanarratti keessummaa ta'e boru biyya lafaa kana tasa yoom akka ta'e illee hin beeknu gadi dhiisee deemutti siif jiraachuudhaan akka kadhannu akka yaada kee keessa sagalee kee keessa deddeebinu ayyaana kee nu baay'isi, araara kee nu baay'isi, dhiifama kee nu baay'isi, balleessaa keenya yakkaa keenya hundumaa anarraayis obboloota sagalee kana dhaga'an qulqulloota hundumaarraayis nurraa dhiqi. Torban keenya immoo torbanitti of ilaalaa, jireenya kee ilaalaa, deddeebii keenya ilaalaa, dubbii keenya madaalaa, yaada keetiif jiraannu nuuf taasisi. Dhiiga kee keessa nu dhoksi. Biyya keenya Itoophiyaa kaaba kibba baha dhiyaa jiddugala guutummaa biyyattii harka kee isa nagaa buusu isa hunduma danda'utti biyya keenya dabarsinee sitti kennina. Yakkaaf cubbuu keenya nu dhiisi. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuus jedhiitii kana nuuf raawwadhu. Maqaa Yesuusitiin ameen. Eebbifamaa dhaggeeffadhaa. Dhaloota affeeraa gaaffii qabaattan weelkaam. Dhaloota kaaniif immoo sheer godha. Sheer gochuun sakandii 2 sakandii 5 hin caalu obboloota koo gatii isin kaffalchiisu dhaloota kaan qaqqabsiisaa. Ayyaanni araarri waaqayyoo gola mana jirtanitti hunduma keessan faana haa ta'u. Kadhata keessaniin immoo nu yaadadhaa. Phaawulos akka jedhe dubbatetti wangeela natti kenname dubbachuun akka malutti akkan dubbadhuuf naaf kadhadhaa. Phaawulos akka jedhe egaa abboonni keenya jireenyan
beekumsaan, hubannaan, Kiristoos wajjin attachmentii qabaniin dursanillee naa kadhadhaa yoo jedhan nuti immoo caalatti kadhata keessan barbaanna waan ta'eef kadhata keessaniin nu yaadadhaa. Macaafa uumamaa sirriitti qo'adhaa, sirriitti of qopheessaa. Isaafis eebbifamaa tarii karaa iimootiinis Oromiffaan dhaloonni barachuu barbaadan keessattuu jiru yoo ta'e karaa keessatiin na dubbisaa. Akkuma yeroo baay'ee isinitti dubbadhu araarri fi ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Shaaloom.